Hello, akkam jirtu fayyaa galata waaqayyoo nagaa keessanii. Maqaan koo Gaaddisee jedhama. Biiroo Dubaay kana keessa waggaa tokkon taa'e. Hojii naa barbaada, hojii nagashaa jennaan hojiin hin jiru jedhan. Ishi biyya kootti hin gala jennaan immoo birrii 4,400 tikkeetti kaffaltaa jedhan. 500 immoo mawucaa kaffaltaa naan jedhanii. As keessa na kaa'aa jiru waggaa tokkon taa'ee biiroo kana keessa aniin kutee galummoo hin qabu nan gala'eetti nassamne ijoollee gargaaraan jira. Ijoollee 3 qaba biyyarraati. Ijoollee gargaaraan jira. Amma immoo bakka hin galtus jedhanii na kaa'aniiru. As keessatti immoo qaraa mallakkaa jira. Qaraamaan immoo mataa keerra galagala zinje'ii taa'iin qabdoo ta'e naan jedhanii waggaa tokko muluu as keessa taa'aan jira. Amma waan angoo wallaal na gargaaraa daraa ijoolleen as keessa jirtan hundumtu na gargaaraa daraa haniin tikkeetti kutee galuun qabu na gargaaraan sinin jedha. Bilis viidiyoo kana sheerii godhaa daraa keessan dhugaa waaqayyoo jechuudha. Mucayyoon kun akka kanattiin biiroo keessattiin dararamtee jirti jechuudha. Biiroon Dubaay keessa baay'ee tokko ulfaataa jira jechuudha. Biiroo Dubaay jechuun namni yeroo akka kanattiin ilaalu salphaa fakkaata garuu biyyarraa gaafa nama fidanii akkuma waan yeroo dhaqxe hojii hojjettuuf hojii galtuutitti kan biyyarraa si fidan jechuudha. Birrii sirraa nyaatanii garuu gaafa dhaqxee Dubaay keessa seentee akka kanattiin mana tokkotti si galchanii jechuudha. Akka horii sanatti si walitti si naqanii si teechisu. Yoo argattee nyaattaa yoo dhabdeen dhiistaa sanuu baay'attee bakka tokkotti wajjin ijoollee wajjin galu wanta ta'eef nyaanni illee kanuma badaa hin jiru. Mucayyoon kun har'a garuu waggaa tokko guutuu biiroo keessan taa'aa jira jettee dubbachaa jirti. Akkuma afaan ishirraa argitanii fuulumti ishiitu baay'ee tokko jijjiiramee jira jechuudha. Akka nama dhukkubsachaa jiru fakkaata dhugaa waaqayyoo. Namni tokko yoo dhukkubsachuu baate biiroo san keessa taa'uun iyyuu qixxee nama dhukkubsateeti. Sammuu nama dhukkubsa jechuudha. Yoo iddoo kaan illee dhukkubsachuu baatanii yaanni namaa bakka meeqa dhaqaa namni karoora ittiin manaa ba'e qabaa yookaan birrii namarraa liqeeffatee birrii sana liqaa namaallee idaa namaallee ofirratti reegaatu jiraata jechuudha. Namni yookaan qabaateet isa qabuun ittiin deema inni hin qabne immoo kan liqeeffateet ittiin deema. Akka kanatti biiroo keessatti mucayyoon kun waggaa tokko guutu. Sanuummoo ammas hojii hin galle gara biyyaatti illee deebitee galuudhaa fi birrii 500 kan Itoophiyaa fi birrii gatii tikkeetti birrii Dubaay 1,400 kaffalinaan jiran jetti. Mucayyoon kun kan ishiin jirtu biiroo keessaa kan hojjettee birrii tokkoof harkaan qabdu birrii kana immoo kaffalachuu illee hin dandeessu jechuudha. Warroonni biiroodhuma Dubaay hojjechaa jirtan dhugaa waaqayyo waaquma sodaattanii waaquma sinuume jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'ee ulfaata bakka. Birriin har'a nurraa argattan yookaan immoo gara nama warra arabaatti nu gurguratanii birrii 4,000 5,000 meeqa kan argatan kuni boru waa isaaniif hin godhu jechuudha. Jireenya namaatu caala birriin boru dhufa jechuudha. Har'aaf garuu isaanitti fakkaatee akka kanattiin ijoollee keenya dararaa jiru. Warroonni gara Dubaay dhufuudha barbaadan ijoollee shamarranii jechuudha. Of eeggadhaa daraa keessan daldalarraan isaa ta'u. Daldalaan Itoophiyaa keessa jiru amma birrii sana sirkaa fudhatee ati poortii keessa seentutti qofa malee gaafa ati birrii isaa kaffaltee poortii keessa seentee iddoo ati jirtu iyyuu sin beeku jechuudha. Garuu yeroo jalqaba biyyarraa baatu akkuma yeroo dhaqxeetiin akka hojii galtudha jechuudha. Biiroo daldalaan inni biyyaa kan inni siin jedhu garuu gizee immoo Dubaay keessa seentee daldalaan inni Dubaay immoo sitti qayyaramaa jechuudha. Taraa isaati wanta ta'eef inni immoo ganaa deebisee si gurgurata. Birriin inni ati biyyatti kaffaltee dhufte kan daldala Itoophiyaati malee kan daldala isaa biiroo as hojjetu jechuu miti. Isaanis immoo ganaa birrii itti si gurguratu jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan of eeggadhaa filiis warroonni dhufuu barbaadanillee jechuudha. Mucayyoo kana immoo karaa ittiin gargaaramuu qabuun tokko gargaaramtu lakkoofsa silkii ishillee maxxansine Dubaay keessa jiraachuu ishiitii fi akka Dubaay keessa jirtu biiroo keessa akka jirtu malee iddoo kam safara kam akka jirtu illee hin himanne. Amma kanayyuu as baatee dubbachuu ishiyyuu gaariidha. Maaliif ijoolleen tokko silkiin harkaa fuudhama biiroo keessatti iyyuu amma kanayyuu gadi baanii sagalee isaaniiyyuu baafachuu hin danda'an jechuudha. Ishiin garuu silkii sanuu eeyyamaniif iyyuu amma kanayyuu as baatee ifatti dubbachuu ishiitu amma tokko gargaaramullee hin dandeessi. Kanaaf iyyuu namoota ishii gargaaruu danda'anii namoota as keessa jiran jechuudha. Namoota akkasiitti sheerii godhamee wanti kun akka gargaaramtu mucayyoon kun gara ijoollee ishiitti illee deebitee ijoollee ishiillee ijaan arguu akka dandeessu jechuudha.
Innaa kana isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa kan garaa walitti jabaachaa jiru numadha malee Araboonni garaayyuu nutti jabaatanii akka walii keenya nuti walmii nutti nu miidhayyuu hin jiran. Akka kanan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanaafiyyuu please share godhaatii micayyoo kana namoonni gargaaruu dandeessan immoo gargaara. Innaa baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Waggaa tokko jechuun baay'ee ulfaata dhugaa waaqayyo. Hojjattee yookaan birrii shoof harkatti ni ilaalle biiroo keessa taa'uutii miti yeroo manna hojii keessa iyyuu gallee hojii nutti baay'ate iyyuu waggaa tokko keessatti hangam akka nutti ulfaatu beekamaadha jechuudha. Waaqayyo gooftaan biyya ormaa keessatti isin rakkisiin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanadha waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa eebbifamaan isiniin jedha. Subscribe gochuudhaan immoo na jajjabeessan isiniin jedha. Warroonni maatiin taane maatiinaaf ta'a.